haala yeroo irratti godina lixa wallaggaa aanaa mana sibuu gandoota adda addaa irratti walitti qabuun taasisuu ifoomse. Marii hawaasaa bal'aa waboon godina lixa wallaggaa aanaa mana sibuu keessatti geggeeffame haala yeroo uummanni Oromoo keessa jiru irratti xiyyeeffannoo guddaa kennuun qondaala waraana bilisummaa Oromoo Jaal Bookaa Galaanaan taasifamee jira. Hirmaattonni gandoota adda addaa irraa walitti dhufan rakkoolee jireenyaa fi haala siyaasaa yeroo ammaa irratti marii bal'aa geggeessanii jiru. Mariin kun dhimma hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa walitti hidhatee bal'inaan taasifamee jira. Tokkoffaan qaala'insa jireenyaa irratti yaadni bal'aan ka'ee jira. Gatiin midhaan nyaataa, boba'aa fi tajaajiloota bu'uuraa yeroo gara yerootti dabalaa dhufuun jireenya uummataa irratti dhiibbaa cimaa uumaa jira. Haalli kun hawaasa baadiyyaa fi magaalaa walqixa miidhaa jiraachuun furmaatni murna faashistii bilchiginnaa irraas akka hin mul'anne jiraattonni yaada isaanii har'aata biyyoolessa Oromiyaaf eeranii jiru. Lammaffaa burjaajii siyaasaa murni bilchiginnaa geggeessaa jiru irratti yaadni cimaa ka'ee jira. Hanqinni tasgabbii siyaasaa fi amansiisummaa hooggansaa uummata keessatti shakkii guddaa uumeera akka jedhan jiraattonni kunis nageenya naannoo fi sochii hawaasummaa irratti dhiibbaa qabaachaa waan jiruuf irree tokkoon wabo waliin hiriiruun dirqama keenya jechuunis himanii jiru. Sadaffaa adeemsa barnootaa irratti marii taasifame keessatti hawaasni ga'eessaa sirnaan ba'achuu akka qabu, barnootni akka furtuu jijjiiramaa fi guddinaatti ilaalamuu qabaachuu, maatii barsiisotaa fi haamolee hawaasaa hunda hirmaachisuun fooyyessuun barbaachisaa ta'uu irratti hubannoon uummataaf kennamee jira. Afraffaa misooma naannoo irratti hirmaannaan uummataa murteessaa ta'us eeruun misoomni namoota dhuunfaa qofa irratti hirkachuun osoo hin taane uummanni ofiisaa keessatti qooda fudhachuu qaba. Kunis hojii bu'uuraa akka bishaan, daandii fi tajaajila fayyaa keessatti mul'achuu qaba jechuun hubannoon taasifameeraa fi shanaffaa mariin kun raafamni faashistii PP jijjiirama siyaasaa guddaa agarsiisaa jiraachuun gara fuulduraatti maal akka ta'u abdiin amansiisaan waboon akka dhufus akeekamee jira. Jaaffaa ijaarsa hawaasaa, tokkummaan hawaasaa waliigaltee fi hojii gamtaa akka furmaataatti ilaalamuun rakkooleen jiran furuuf bu'uura ta'uu danda'a jedhame ibsamee jira. Torbaffaan mariin kun akka gabaasaatti hawaasni of gurmeessuun sagalee isaa dhageessisuuf carraa akka qabu agarsiisee jira. Haalli kunis sirna dimokiraasii keessatti hirmaannaan uummataa cimsuuf bu'uura ta'uu danda'a jechuun akeekamee jira. Dhumarratti mariin hawaasa bal'aan geggeeffame kun akka waliigalaatti haala uummanni Oromoo keessa jiru ifa gochuun rakkoolee jiran irratti marii banaa geggeessuun furmaata barbaaduuf tattaaffii taasifame ta'uu mul'isee jira. Kun qophii addaati. Qophii addaa keenya har'aatiin miseensota waraana bilisummaa Oromoo akkasuma itti aanaa abbaa birgeedii Nikularaa Jaal Abdii Oromiyaa fi Jaal Dachaas Beenyaa immoo Jaal Dagagsaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Qophicha qopheessuun kan isin waliin turu ogeessota har'aata biyyoolessa Oromiyaa waliin ani Kennaa Sabaati. Hanga xumura qophii keenyatti nu faana turaan affeerraa keenya. Baga nagaan dhuftan. Egaa mee Jaal Abdii irraa inni eegalaati. Mee qabsoon bilisummaa Oromoo kan duraanitiin wal bira qabdanii sadarkaan amma irra jiru maal fakkaata? Galatoomii yaaqenna qabsoon bilisummaa Oromoo sadarkaan inni kanaan duraa fi inni ammaa maal fakkaata jettu. Sadarkaan inni kanaan dura irra jiruu fi kan ammaa siikuudhaa fi sirris diinnis kanuma beekuudha. Amma kanatti ibsu iyyuu hin gaafatu. Inni kaleessaa sadarkaa ololaatti mootummaan kun waraana bilisummaa Oromoo irratti maal ololaa ture, har'a immoo maal ololaa jira jechuun kun hundiyyuu deebii ta'a. Sababni isaa kaleessa waraana bilisummaa Oromoo guyyaa amma kana amma sanatti guyyaa 15 waan akkasiitti balleessinaa jechaa turan. Amma garuu sun hundi isaayyuu hafee maafiyaa sirna biyyiin hoogganamu, sirna biyya ammadiin hoogganamu oofaa jiru. Sadarkaatti waraana bilisummaa Oromoo hin balleessan. Sadarkaa isaanii guyyaa amma sana jedhu hafee sadarkaa ofii isaatii sirna maafiyaa jarrati of tiksitti deebi'eera jechuudha. Qabsoon bilisummaa Oromoo kaleessa qawwee caccabaa maaliin jedhan? Qawwee caccabaa sana kaayyoo biyyoo hidhattee iyyuu rakkoon qabu qawwee caccabaa sanaa jechuudha. Qawwee caccabaa sana qabatanii qawwee caccabaa sanaanii waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaattiin Oromiyaa guutuu golee Oromiyaa jira hunda wal dhuunfatu isuma sanaan kee. Kanaaf amma kanatti waraana bilisummaa Oromoo sadarkaan inni kaleessa irra turee fi har'a irra ture sirris diinnis kan beeku hamma kanatti deebiitti laachuu iyyuu nun gaafatu. Argaa jiru hojii isaati hojii inni guyyaadhaa guyyaatti hojjetus sadarkaa inni irra jirus jabina isaati naamusa isaati sadarkaa inni irra jiru isaan iyyuu argaa jiru. Sirris diinni ta'eeti hamma kanatti iyyuu na gaafatu jechuun barbaada. Egaa jaallachaas mee kanarratti waan dabaltu yoo qabaatte.
Ayyeegaas waan hunduma isaayyuu jaalli kiyya kaaseera akkuma jette jaalkenna wanti amma jaalabdiin kaasanii sirrumaa jechuudha. Wanti ifa goonee fakkeenya addatti himachuu dandeenyu addatti guyyaa gara guyyaatti golee Oromiyaa keessatti waan sirni gadhiifataan guyyaa gara guyyaatti uummanni Oromoos waan inni argaa oolu waraanni bilisummaa Oromoos waan inni gochaa oolu sirriis deemnee beekaa jechuudha. Kanaaf sadarkaa inni har'a irra jiru tilmaamamuu hin danda'u. Sababni tilmaamamuu hin dandeenye hamma barbaadamuuti olitti hojjetee bu'aas argisiiseera jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo. Kanaaf namni kamuu pirezidaantis kan beekuu qabu jechuun barbaada. Kana duwwaa yoo osoo hin taane akkuma jaalli koo jedhe kana duwwaa qofa yoo osoo hin taane maafiyaan inni ijaaru kun sitti sirnichuma sana iyyuu tiksuu hin danda'u. Akka deemee lafa eessa iyyuu akka hin geenye isaan iyyuu beeku shamnaan. Lafa kana iyyuu deemee akka isaan eessaan iyyuu hin geenye beeku. Garuu ittiin olola yeroodhaaf ittiin wanta tokko ittiin tursuudhaaf kan isaan deemanidha malee hamma kanatti waan deemu iyyuu miti. Wanti inni godhaa jiru eenyuuf iyyuu ifa. Golee Oromiyaa keessatti sadarkaa waraanni bilisummaa Oromoo guyyaadhaa guyyaatti injifannoo inni galmeessaa jiru haalli naamusa isaa sadarkaan inni irra jiru sadarkaan guddinaa sadarkaan waraanni bilisummaa Oromoo naamusa isaatiin gara duraatti itti deemaa jiru waan amma kanatti nuyi deebiitti laachuudhaaf nu barbaachisu iyyuu miti. Maaliif deebii isaa ofii isaa iyyuu guyyaadhaa guyyaatti waan ta'aa jiru qabsicha kana jibbus kan qabsicha kana jaalatus hundi isaa iyyuu akka itti haalu hin qabu amma. Kanaan dura waan dhoksee sobanii bira darbu waan dhokataa miti. Inni kaleessa isaan dhoksanii iddoo garagaraatti maqaa garagaraa irra kaa'an sun dhiibee harkaa beera. Isaanii akka isa sanaaf farra qopheessu farrumti isaan qopheessan sanayyuu isuma sanaaf deebii ta'uu hin dandeenye. Isuma sana jalayyuu dhaabbachuu dadhabaniiru. Isaan har'a buluudhaaf ololoo deessu. Waraanni bilisummaa Oromoo olola sana hundas duras iyyuu sokkee taree fagaateera. Kanaaf waan waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaan inni irra jiru wal qabatu hamma kanatti ibsuu iyyuu nun gaafatu jechuu barbaadeetan yaadanii. Hayyee egaa mee jaal dagaagaan gaafii kana siifani mee hololli maqaa araaraatiin akkasumas immoo qawween obbolaan lamaan gidduu haa callisu maqaalee garaagaraa keessattuu kan uummanni ittiin guyyoomfamuu danda'u dhahatanii yeroo isaan miidiyaa garaagaraa irratti dhahan walumaan kan quba qabnudha. Hololli kun maalirraa maddeettanii yaaddisu? Jaalkenna ilfaadhuun jedha. Asirratti beektee qawween obboloota gidduutti dhukkubsuun sagaleen dhaabbatu wanni dhumaa irratti yaada kallattii baay'ee namooti baay'eetti kaasanii haasan yookiin dubbatan baay'ee jiru hedduu jiru hundumtuu akka tilmaamaatti ni kaasee haasaa. Wanni kun cabiinsa uummata Oromoo yookiin immoo kan uummata Oromoon akka ittiin badiinsa uummata Oromoo kana salphisuu yookiin immoo as butuudha yaadame. Maaf itti yoo na gaafatte tokkoffaa obboloota lamaan gidduutti wanti qawween dhukaasu wanti jedhamu tokko hin jiru. Deebi'ee dhufe gaatee ilaaltu immoo artistoota yookiin qaamolee adda addaa kana qarshiin bituun maaliin bituu naanneessanii goota gidduutti meeshaan dhukuu dhaabbatu jechuun kun uummata Oromoo irratti salphina kan biraaf itti fakkaatan hin qabu. Faashistii Abiyyi Ahimadiin hoogganamu kun tika yookiin immoo eegumsa uummataaf yookiin immoo uummata akka jiru kanaaf gochuu dadhabuudhaan gabbee akkamitti qawwee gidduutti dhukuu kan dhaabsuu danda'a itti yaadda. Atumti gaaffii keetiif ilaaltu jechuudha. Gatii kana ta'eef iyyuu kun haala filannoo yookiin immoo haala fuulduree mootummaa kana amma jiru kana uummata kana ittiin achi keessa tumuudhaaf akka uummati kun daraan cabuuf silas immoo uummata Oromoo agartee yoo ta'e uummata Oromoo duwwaa miti mootummaa Itoophiyaa kun baay'insa agartee yoo ta'e diinagdeedhaan miidhamaadhaan waan hedduudhaan taa'ikoodhaan waan hundumaan miidhamaadhaan maaliif wanta inni keessa oolu ni beekna qaaloomsi jireenyaa ni jira tasgabbeessuu hin dandeenye hawaasa kana gaggeessuu yaada. Kun gatii kanaaf waan fakkaatu dabalatumaan uummatuma kana ittiin cabsuu yookiin uummatuma kana ittiin bulchachuu fakkaatu. Akkuma jaalli jedhanii yaaduma isaa yaaduma jaalli kaasaa ture yaada bareedaadha. Akkuma inni iyyuu kaasaa ture amma kanatti wanti obbolaa gidduudhaa kaa dhaabbatu jedhamu kuni anaaf yeroo baay'ee gaafiidha. Akka addaatti iyyuu ilaala. Gaafii kan eeyyuudha kan akka obbolaa taane obbolaan kun isa kan isa nama ajjeesu isa daa'ima ajjeesu haadha ijoollee ajjeesu obbolaan kun isa obbolee kee haadhoo kee eenyuun ajjeese obbolummaa maalitti qaba eenyuudha kan waliin handurre akka nama handhuree keetti obbolaan qawween obbolaa gidduudhaa dhaabbatu ittiin garaa ofii guuttachuufi ittiin biilaa ijaarratanii ittiin sirna isaanii ittiin garaa isaanii guuttachuuf obbolaa jedhu. Obbolaan kun isa kan obbolaan isa haadhoo ajjeesee mana gubee qabeenya mancaasuudha. Qawwee callisiisuudhaaf yoo ta'e qawwee callisiisuudhaaf yoo ta'e qawwee callisiisuudhaaf qawwee naa callisu jedhanii walitti aanee konsartii jedhanii iyyuuf sirbuu naman gaafatu. Qawween waan iyyuuf qaba waan dhuka'uuf qaba. Qawween ofuma akkasitti miti. Wanti inni dhuka'uuf suni wanti inni goree Oromiyaa hunda keessaa gungumuuf suni gaafa deebii argate ofiisaa iyyuu dhaabbata. Inni sun maali yoo jenne isuma anaaf atis eenyuyyuu uummanni Oromoo beeku gaafa mirgi uummata Oromoo kabajame qabsoon bilisummaa Oromoo
mirgi saba kanaa kabajamee qabsoon kun galma yaadame sana ga'e qawwee naa callisannee gadi baane iyyuu nun gaafatu. Ofiisaa iyyuu hin callise yeroo san wanti Oromoon barbaadu wanti Oromoon wareegamatti kaffalaadha wanti haati Oromoo barataan Oromoo qotee bulaan Oromoo sabni cunqurfamaan biyyattii kana keessa jiru itti kaffalaa jiru sani deebii argatee hin taanaani qawween haa dhaabbatu jechuun nun gaafatu tas. Ofiisaa yeroo sana qawween hin callise yeroo sana. Maalitti dhugaatan fakkeenyaaf suusii nama ajjeesu suusii qawwee dhukaasuu namni qabu tokko iyyuu hin jiru beek. Atis anis jaallan kunis nama jireenya yoo kamiin ta'e jireenya jiraachuu danda'udha jireenya dhuunfaa yoo ta'e. Garuutu utuu sabni kun gabrummaa keessa jiru gabrummaa hiriyaa hin qabne keessa jiru jireenya dhuunfaa keenyaa nutti taabu'etti malee gabrummaa akkasii sana keessa teenyee jireenya jedhu gadi nu baasee qawwee nu kaasisee kanumaaf qawwee kaase. Kana keessatti ammoo qawwee naa callisiisu qawwee waan callisiisuuf sana deebii sun argateera taanaan qawween ofiisaa iyyuu hin callisattiin sagantaadhanii deebiin ittiin uummata goyyoomsanii ittiin birrii nyaachuudhaa iyyuu naman gaafatu iyyuu naman gaafatu siin jechuu barbaadeeti jaa. Lellee akkuma beekamu jaala kiyya waanuma ammaa jaallan kakkaatan irratti hedduu isaa jechuudha. Kuma fakkeenya kuma jaalabbii jedhan qawween obbolaa lamaan iddoo tokko jiru nyaa dhaabbatu jedhee namnuu bakka garaa garaatiin wacaawwan. Garuu inni qaba. Dantaa mataasaa fi yookiin immoo beekamtii mataasaa carraa qarraa malee qawween dhoka'aa jiru sirnaa fi dhugaaf sobatu walitti dhoka'aa jira malee takkumayyuu qawween obbolaa lamaan iddoo dhoka'aa jiru tokko jiru. Sababni isaa maaliif sirna dhokaasaa jiru. Sirna immoo kuffisuuf malee nama kuffisuuf takkaa carraa kenneef dhaabni adda bilisummaa Oromoos waraanni bilisummaa Oromoos. Sirna sana kuffisuuf immoo guyyaa kamiyyuu nama sirna sana qabatee deemu irratti dhokaasamarra kan kaa'ate malee qawween obbolaa iddoo dhoka'aa jiru obbolaa walitti dhokaasaa jiru. Diina Oromooti jennee itti dhokaasaa jiru. Sirna irratti immoo dhokaasaa jiru. Sirni sun immoo yoo sirni sun kufe immoo humni ani mootummaadha ofiin jedhee mootummaa jalatti hiriiree jiru suni mootummaa sirna gamoo fataa kala jalatti hiriiree jiru suni humna addaa riphee lolaa milishaa tika basaasa warra jedhanii warra jalatti goolamanii jiran suni gaafa guyyaa gaafa sirni suni kufe gara itti galagalmaa isaanii xumura isaanii walumaan ilaala. Sana uummanni Oromoos inni Oromoos beekuma qabaataa jechuudha. Kaan immoo inni keessatti immoo walitti qabee akka raafuu hundisaa walitti qabee jiru garbofataa kuni cuftisaa kuni dirqama warra hidhamee keessa jiru waliisaa wal amantaa ofirraa hin qabu ofitti amanummaa hin qabu guyyaa gara guyyaatti immoo kiraas taa'ummaa gara gaggeessaa oola uummata Oromoo irratti saba Oromoo irratti ajjeesattoodha. Kana malee immoo nageenya immoo labsa afaan faajjiitiin maaliif filannootu iyyaadha. Saba filannoo sanaaf immoo afaan faajjii akkasii immoo iyyeessa. Afaan faajjiin akkasii immoo ittiin ubbareechuuf filannoo fuula kana duraa ittiin sirreeffachuuf sun ammoo mata dureessaa waan hunduma isaa ulaagaa itti godhee xumureera. Ulaagaa filannoo barbaachisu xumureera. Amma filannoo sichi filatama jedhee eeggata uummanni. Garuu filannoon guyyaa gara guyyaatti uummanni Oromoo gaafa gabaa deemu. Daa'imti dargaggeessi qarreen guutummaa isaa kana maal gochaa deema guyyaa gara guyyaa mallatteesseera. Filannoon xumurameera jechuudha. Hiika biraan jiru. Kanaaf qawween obbolaa lamaan hedduuti takkaayyuu hin jiru jechuudha. Gabaabsee jechuudha. Kanaaf kanuma jechuun barbaada. Egaa mee jaaldagoo gara keessanittan darbaati. Akkuma waliin quba qabnu filannoo marsaa torbaffaa murni bilisiginnaa hin geggeessina jedhee yeroo miidiyaa garaa garaatiin afarsaa jiru walumaan argaa jira. Filannoo fuulduraa kanarraa uummanni Oromoo waan abdatu yookiin waan eegu qabaa laata? Uummanni Oromoo kanarraa eegachuun tulfaatan eegu maatee galootee yaaddee beekii impaayarri kun akka masalasii kaase. Impaayara ofiiyyuu dhaabbii dhabee lafatti jiguu dhabee biitiin tiraarudha. Yeroo ammaa kanaa jechuudha. Maaliif filannoon kunis immoo uummatuma kana burjaajii keessatti uumuudhaaf yookiin immoo sunuma taateen waggaa sanaan waqtii filannoo ga'e ijibadee iddoon ijaan baddu Oromoo jiru sanaa fi waan kana filannoodha jedhee uummatatti gabbaasee ittiin caasaa sanaan lafa qabatee umurii turtii hoggansa kanaa ittiin tolchuu irraa kan hafe mootummaa biyyattii keessatti iyyuu bakka waraansi hin jirre bakka muraasa bakka waraansi jiru irratti immoo filannoon nagaan gaggeeffama jechuun namni yeroo ammaa kana ofiisaa horfataa jiraata. Inni kaan beekaluuf iyyuu baay'ee shakkii guddaa qaba. Agartee yoo ta'es immoo abbaa humna qabus sirreeba. Uummati kun filannoo kanaanii irraa waan eegaa yoo ta'e gaafatte hin eeguun jedha. Dabalataanis immoo impaayarri kun impaayara abbaa hirreedha, abbaa humnaadha. Humnaanis filachiisuu danda'a uummata kana filannoo jedhee jechuudha. Waan filannoo sana durayyuu wanta irratti haasa'amuu qabu wanta hedduutu jira. Namoota baay'ee manaatii qabuudhaan waan akka milishaa riphee lolaa jedhee farra riphee lolaa jedhee abbootii qotee bultoota
daa'imman umurii isaanii waraanaaf hin geenye leenjisuudhaan lubbuu namoota baay'ee balu taasisaa jira. Kun hundumtuu immoo uummata Oromoo keessa deemaa irratti waan argaa jirrudha, waan mudachaa jirudha jechuudha kun. Uummanni Oromoo faayira kanarraati yookiin immoo sirna abbaa irree kanarraati waan filannoo kanaa waan sirrii yookiin waan haqaa gadhee sana abdii irraa qabuun jalatti jettan. Akkuma jaalli kaase yaada bareeda akkuma jaalli koo kaase dhimma filannoo kanaanii akkuma innuu kaase filannoon kun akka bu'aa hin qabne namtiyyuu akka bu'aa hin qabne akka bu'aa hin buufne akka isa fagoo isa hin deemsifne beeku. Garuu kaayyoo mootummichaa silas akka fagoo hin deemne sababa of beeku har'aa boritti darbu karoora yeroo dheeraa hin qabu. Kanatti hubachuu qabdu kan uummanni Oromoo kamiyyuu hubachuu qabu karoora yeroo dheeraa hin qabu. Karoora yeroo dheeraa yeroo hin jedhu ammasii gidduutti waan akkasiin jijjiiraa osoo hin taane guyyaa amma kanaa gidduutti akkamittiin nama burjaajeessee har'aa boritti darbu. Borii immoo iftaanitti darbu. Isa eeggata malee gaabii uummata kanaa deebisuudhaaf hojjetu tokkoyyuu hin jiru. Sirni impaayirichi akka itti deemu hin jiru. Maafii walitti qabatee har'aa boritti darbu. Borirraa immoo guyyaatti aanutti darbu. Waan sirbu keessa karoora ji'aa fi karoora torbaniyyuu hin qabu. Karoora guyyaatti kan inni ittiin deemu. Ittiin saba kana burjaajeessuudhaaf. Ittiin waan garaagaraa bocee har'aa boritti darbuudhaaf kan inni ittiin socho'uudha malee karoora qabaatee filannoon kun akka eessaan isan geenye akka isan tarkaanfachiifne beekeen fakkeessee biyyi nagaadhaa warroota biyya adii kana ittiin goyyoomsuudhaaf filannoo akkasiitiin akkas goonee warrootuma filannoo irratti hirmaachuudhaaf jedhu kuniyyuu isaanumtiyyuu utuu dhaabbatanii of ilaalanii kunumtiyyuu gandummaa tokko ilaallata. Sa'aatii kanatti utuu haati hiyyeessa haati utuu harmeen isaanii manni gubatu utuu boossu utuu daa'imnitu utuu qabeenya Oromoo barbadaa'u utuu guyyaadhaa guyyaatti dhiigni dhangalootu ola deeman kichummee karaa tabu filannoo gaggeessina warri jedhan kuniyyuu gandummaan isaaniiyyuu gaafatama seenaa jalaan ba'a. Warrumti kana gochaa jiraniyyuu filannicha kana jedhanii mootummaa kana cinaa hiriiranii waan sirni kun sirna dimokiraatawaa fakkeessuudhaaf deemu kana fakkeessuudhaaf duukaa deemu kuniyyuu isaanimti mataan isaaniiyyuu gantummaadha kunumtiyyuu gantummaa kana immoo gaafatama seenaa jalaan ba'aniitiin jechuu barbaade jira isaanumtiyyuu. Akkuma jedhamu argite jaallan waa hedduu iyyuu kaasan. Egaa akkuma Oromoon jedhu eeboo darbatanii jikuun qabatanii jedha Oromoon. Egaa haalli filannoo kanaa sirumayyuu wanti kaleessa sagantaan bare waggaatiin akaakileerraa abaabileerraatii garbuuffataa kun walitti daddabarsaa dhufee sanuma galmaan ga'achuuf sanuma bakkatti guyyaa akkasii filannoo akkasii raawwanneera jechuuf seenaamaaf akka seenaatti hojjetata malee inni yookiin waan sabaaf hojjetu miti sirni kun jechuudha. Sirnuma ofii isaa gaangisteera mataa isaa ijaarratee of jalatti nama isaaf ta'uu danda'u akka isaaf sochoosuu danda'u. Borummoo lafa akkasiin ga'a jedhee jireenya isaa bakka akkasii geessuun malee saba lafa akkasii geessisee furmaata akkasii nama bira jedhee socho'aa jiru miti jechuudha sirni. Sirricha sana immoo kan jabeessee labsanatti qabee jiru warra sobaan achitti fuudhan warra akka barbaadeen gandummaan lagummaan qoodee saba golee Oromiyaa kana bakka bakkatti kutatee irratti saamicha gaggeeffataa jiru. Kana malee uummanni Oromoo baadiyyaa irraa dhibee magaala seena gaafa magaala seenu lafa ejjennaa miila isaatti maallaqa kaffalaa jira. Kana irratti garbuuffataa kun takkaayyuu filannoon filatamee filannoon sun galma ga'a jennee garuu shirri kaleessa barame har'a carraaqama jira. Sababni isaa maaliif galma immoo hin ga'u. Galmi ga'u sun immoo yoo uummanni bukkee dhaabate uummanni immoo dirqii qawweetti qabeeti. Wanti gochaa jiru guyyaa gara guyyaatti uummata nagaa keessatti taa'ee mana bunaa keessa taa'eeti mana bunaa keessatti uummata Oromoo ajjeesaa jira. Maalummaa qawwee warra hin beekne walitti qabee achi keessaati. Kanaaf lafa akkasiitti filannoon akkasii takkaa'u jiru hin jiru. Golee Oromiyaa kana keessa waraanuma hiriirseeti uffatuma waraanaa fi qawweetu jira malee sirni isaa lafa hin jiru. Sirni isaa hojiitti hin jiru. Qawweetiin ajjeeseeti diinagdee mataa isaa maddisiifachaa jira. Maddisiifatee kaan immoo ufee harka kennateeti waraana bilisummaa Oromootti kaan immoo bakka garaa garaatti fudhatee meeshaa fudhateeti saamicha gaggeessaa jira. Walumaa galatti uummanni Oromoo waan inni beekuu qabu sirnichi kun akka galma ga'ee isaa filannoo ta'ee yookiin immoo filatee yookiin immoo bor egeree isaaf jiruu jireenya isaa irratti nageenya fida jedhee takkaayyuu hin jiru. Filannoon jiru maali? Qawwee waraana bilisummaa Oromoo qofa. Sana ala kun maal biraa takkaayyuu hin jiru. Shiftaatu biyya kana keessatti shiftaatu ol ijaaree biyya gaggeessina jedhee ol ijaare malee mootummaan hin jiru. Mootummaan hin jiru shiftaatu ol ijaaree wal utubee ittiin boruu guyyaadhaa guyyaatti darbuudhaaf deemala mootummaan jedhu tokkoyyuu hin jiru. Sirna maali? Sirna saamichaa wal ijaaree gaangistoorota guyyaadhaa guyyaatti ijaaree ittiin buluun malee mootummaan wanti jedhu hin jiru sin jechuuf maal. Egaa yaada bal'aa naaf kaaftanii kanarratti filannoo as deemaa jiru irraa uummanni Oromoo abdii homaatu akka hin qabne naaf kaaftaniiti. Egaa mee jaalachaas gaaffii kana isinirraa hin ka'aati. Ijaarsi bu'aan siyaasaa haadroonni garee gaangistara jedhanii ijaarratan kuni maali bu'aa siyaasni isaan garee kan irraa argatan? Warri amma fakkeenya kaadiree yookiin bulchiinsa godinaa tokkos yookiin immoo bulchaa Oromiyaatu inni jedhan kun waan isaaf ta'u ijaarrata. Inni maal ijaarrata? Akka namnu waa isaan dubban. Halkan guyyaa bifa sibiiliitiin socho'udha.
halkan immoo deebi'ee maal godha? Hin saama, hin ajjeesaa, hin tumaa, hin hidha. Warra achumatti teessuma butute, warra dantaa isaanii qofarratti xiyyeeffate, warra saba isaaniif waa yaanne, warra sanaa jechuun barbaade. Kuni akkuma jaalli kaase warra sirna sana iyyuu tiksuuf otoo hin taane nam tokkee tiksuuf kophaa dhuunfaatti ijaarratan hooggansi isaanii sadarkaa ammuma gubbaatti iyyuu haa jiru malee innis lafa jirutti abbaanii of tiksuudhaaf. Waa'ee sirnicha tiksuu otoo hin taane amma sirnicha tiksuu irraa iyyuu isaan iyyuu of tiksutti deebi'anii maaliif kaleessa biyya tiksinaa biyya akkas goonaa ture. Har'a immoo inni sun hin hafe namni hundumti isaa iyyuu of tiksuudhaaf lafa jirutti of tiksutti deebi'eera. Maaliif inni ajandaan kaleessa isaan qabatanii deeman sun harkatti kufeera. Isa san hunda isaa iyyuu wareegama jaallaniitiin deemee harkatti kufee hundi isaa iyyuu harkatti kufee saaxilamee harkaa dhumeera. Inni ammaa kun ammoo ofiin isaatii of tiksee namni hundiyyuu lafa jirutti gaangistara ijaarratee qaree saamichaa ijaarratee akka namni yaada isarratti hin kaafne akka namni waa'ee isaan dubbanne hacuucee saba kana bushuudhaaf sodaachisee ajjeesee bushuudhaaf warri ijaaramee dhawu. Kun ammoo isaaniyyuu isaan gahu. Kufaatii mootummaa keessaa kun isaan gabaadha. Kufaatii mootummaa tokko keessaa mallattoo mootummaan tokko ittiin kufan mallattoo baay'eetu jiru. Kanatti amma argaartu deengaddaa yeroo darbee kana argaartu namni hundumtiyyuu biyyattii kana keessa jiru haga jeneraala waraanaatti yoo fudhatte hundumti isaaniyyuu saamicharra. Namni hundiyyuu saamee maaliif abdii irraa kutatanii jiru impaayiricharra. Kallattiin impaayirichitti deemu argaa jiru. Nu caalmaayyuu isaantu arga beeke keessa jiru waan ta'eef. Keessa jiru waan ta'eef guyyaadhaa guyyaatti argaa. Isaan hundiyyuu abdii irraa kutatanii kallattiitti deemu arganiiru. Kanaaf kaayyoon isaan qaban maali? Saamu. Kufaatii mootummaa keessaa inni tokko inni hangafa. Dinagdee qaama muraasa harkatti galuu jedha. Isuma margaartu kana jeneraal waraanaas yoo fudhate, isa kaadirees yoo fudhate, isa maalis yoo fudhate namni hundumtiyyuu garagaraa waa butachuu deebi'eeraa jira. Kuni kufaatii impaayirichaa keessaa isa tokko jechuudha. Akkasuma ammoo waan yeroo ammaa kana kallattiin ammaa waan magaalaan borataa tokko yoo ilaaltan ta'e tokkoffaa namni gaafa gaangistara yookiin immoo qaama kan biraatuma osoo biyya akka jiru gaafa akkasii of jalatti qaama kan biraa gaafa ijaaru wanni kun waan calaqqisan wantoota hedduu qaba. Tokko namni kun maaf qaama kana ijaaru barbaachise erga ijaaree booda immoo dhimma maal ittiin boof qaama kana ijaare qaama kana erga ijaaree booda immoo dhimma ittiin boba'u kun maalla maal ittiin argachuu beektee gaafa yaaddu tokkoffaa kallattii ittiin diinagdeen argamu qaama kana ittiin saamichaaf jechuudha meeshaa hidhatanii jiru agartee viidiyoo isaallee agartaniitu sooshaal miidiyaan haaraa walii galaa ture namoota dararuudhaan saamuudhaan waan kana ittiin raawwachuufis ikoonomii yookiin immoo diinagdee isaanii guddifachuudhaaf hin taafee jechuudha. Itti aansuudhaan immoo namoota qaama isaan ol ta'uu barbaadu yookiin immoo isaanii fayyadamuu didullee ittiin abboomuu yookiin immoo ittiin of jala gochuudhaaf qaamni kun hin barbaachisaanii wanti amma impaayiritti keessatti deemaa jiru kun faatii impaayira kana agarsiisa. Egaa gara jaalabdiitan darbaati. Mee jaalabdii lola guyyaa guyyaanii waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiruun injifannoo hedduutu galmaa jira. Walumaan argaa jira. Akkasuma mee booji'amtoota miseensota murna bilisiginnaa kunuunsa haa ta'uuti barumsa barbaachisu haalli isaanii itti kennamaa jiru maal fakkaata? Saganaa gaaffii bareedaa. Wanta dhimma qabiinsa booji'amaanii ol qabatu lola guyyaadhaa guyyaatti walii Oromiyaa hunda keessatti ta'aa jiru maal fakkaata waan jedhu natti fakkaata gaaffiin kee kuni wanti Oromiyaa keessatti ta'aa jiru waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa garaagaraatti walii Oromiyaa hunda keessatti tarkaanfiin inni fudhataa jiru tarkaanfii kanaan durayyuu hin beeknetti iyyuu sadarkaan itti ceetu jira. Maaliif guyyaadhaa guyyaatti otoo argitee miidiyaa kanarraa inni firrindiinnis beeku guyyaadhaa guyyaatti tarkaanfiin inni fudhataa jiruu fi sadarkaan inni gara duraatti itti deemaa jiru waan baay'ee nama boonsuudha. Kana keessatti booji'amaa garaagaraa iddoo garaagaraatti yeroo darbe miidiyaarraa isinis argitaniittu zoonii giddu galaatti qabiinsa booji'amaa tokkoof barbaachisu. Mirgi booji'amaan tokko qabu guutamee fi haga maduu isaanii yaalutti maduun isaa yaalamee fayyifamee sadarkaan inni qaama idil addunyaatti yeroo itti laatamaa ture warra dhimmi isaa ilaallatutti yeroo waraanni bilisummaa Oromoo itti laataa ture naamusni kana caalaa fooyya'u. Fakkeessuudhaaf wayii mooloo laafaa somna tuun tan waama qabatamaa lafa jiru kan nuyi haasaa jirru. Eegalee kana hunda isaayyuu qabiinsa booji'amaa tokko barbaachisu godhamee fi hamma maatii qaqqabsiisutti gaafatama isaa fudhatee waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessaa jira. Kanaaf warri sirnicha keessa jiranii
warri eessa keessa jiranii hundi isaaniiyyuu dhaabbatanii akka ilaalanii fi kun mallattoo isa guddaa. Mallattoo isa guddaadha jechuudha. Kanaaf haalli waraana bilisummaa Oromoo garee Oromiyaa garaagaraa keessatti adeemaa jiru hamma kanatti waan ibsuu nu gaafatayyuu miti. Gara injifannoonni guyyaadhaa guyyaatti galmee isaa jiru waan abdatamuudha jechuudha. Waan saba kana boonsuudha. Saba kana boonsee diina gaddisiisuudha isin jechuu barbaade. Hidhaa jiru malee waa biraa miti. Kanaaf immoo waraana bilisummaa Oromoo faana wal ta'ee wal dhaga'ee hubannaa itti godhatee uummatni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo yoo ta'e furmaanni isaa waraanuma bilisummaa Oromooti jedhee dhaamuu barbaade uummata Oromoo. Kun akkuma jaalli kaase akkuma inni yoo amma kaase kuni akkamitti dhaabbachuu danda'a kan jedhuudhaafi sirnicha hundee hin buqqisu. Hamma sirnicha kun jirutti duuti Oromoo shamarran Oromoo gudeedamuun haati Oromoo ajjeefamuun daamne jima hin dhaabbatu takka. Maaliif sirnichi hundeedhaan hamma hundeerraa inni ka'utti hin dhaabbatu. Maaliif abalu keessaa fuudhanii abalu maal godhanii olola akkasiitiin miti. Kani ajjeechaan irraa dhaabbatu. Uummanni Oromoo summii gandummaa keessa kaan sana keessaa ba'ee tokkoon shirchaaroo asii fuudhanii shirchaaroo gurguramuu osoo hin taane shirchaaroo du'aa osoo hin taane iddoo tokko kee yoo falmate dhukkuba gandummaa sana keessaa ba'ee harka ol qabatee sirnicha kana ofirraa kuffise. Waraana bilisummaa Oromoo duukaa irraa hiriiree yoo ofirraa sirna sana kaase duuti haadha Oromoo fi saamichi Oromoo fi hundisaayyuu xumura godhachuu danda'a. Sanaan alatti Oromoon salphina keessaa baa'uu danda'u bu'aafuu yoo ta'e malee. Kanaaf falli inni qabu yoo jiraate tokkoof tokko hireen uummanni kun sa'aatii ammaa kanatti qabu yoo jiraate uummanni Oromoo hireensaa abaaboo booduukaa hiriiree sirna kan ofirraa kaasuudhaan alatti furmaata biraa hin qabu. Egaa yaada bal'aa nuuf kaaftanii fi jaaldagoo gaaffii kana isiniifan dabalaati. Murni hidhaaf ajjeechaa walumaan argaa jiru kana uummata irratti raawwataa jiru kuni dhuguma uummata injifatee umurii dheeraa buluu danda'a. Kanarratti gaaffii bareedaa naa kaaftee namni qaamuma kana mootummaa yeroo bushaaru kuniyyuu akkas ta'u waamu suniyyuu baaruma dadhabbii bututtuu kana kan bushu kuni al tokko wanta dubbate dhaggeeffata yoo ta'e waggaa 10 nan bushaa'e. Kana humni jira meeshaanis jira. Kana jechuun namni kun taargeettii ittiin deemaa jiru tokko qabaa jechuudha. Itti kanaafiyyuu kun beektee haala yeroo amma jiru kana keessatti waan ammaa kana uummanni kun inni ilaala. Kan ciisuu dandeenya dabaasii ni beekaa jiru uummati kun. Uummati Oromoo kun waldaalaa miti. Gartee gaarummaas keessatti waan ati tilmaamuu qabdu haala yeroo faana maallaqa faana kan dogoggoraa yookiin kan karaarraa maqaan namoonni hedduu jiraachuu danda'u. Wanti guddaan maqaadha. Maqaan badumaa namataan baduu wayyaa Oromoo. Baabii yeroo ammaa kun irra jiru kun waan abdii kutannaa hamaa keessa waan jiru natti fakkaatan. Kallattii hundumaanis dhukaasii lolli hammaataadha. Gatii kanaaf uummanni Oromoo waan farkaa qabu kan waraana isaa kana jajjabeeffatee jabinaan bukkee dhaabbatee silas wanti hin oollee hin jiru ta'ee fi tokkummaan jabaatee ta'uu qaban jedhanii. Ayyee akkuma jaalliyyuu kaase addunyaa kanarraa sirni tokkoyyuu isaayyuu uummata lolee injifatu tokkoyyuu hin jiru. Ajjeesuu danda'a baay'inaan, hidhuu danda'a, saamuu danda'a, gudeeduu danda'a. Dhumarratti garuu uummatichi injifataa mata. Hin jiru jechuudha addunyaa kanatti. Mootota darban abbaa irree baay'eetu dha. Isaaniin hundi isaayyuu abbaa irra baay'eetu dha addunyaa kanatti. Yeroo qabanitti ajjeesanii saamanii wanta yerootti waan meeshaa waraanaa harka jiru waan waraana qabanii waan yeroo sanatti humna qabanii ajjeesuu danda'u waan gochuu danda'u. Garuu dhumarratti numa injifatamu. Addunyaa kanarraa sirni uummata lolee mootummaan uummata lolee injifate tokkoyyuu hin jiru. Dhumisaayyuu kufaati. Uummata achas deebi'ee uummata siviilii irratti deebuun isaa kuniyyuu mallattoo kufaatii keessaa isa tokko. Of baraaruudhaaf waan qabuu fi waan gadhiisu dhabee waa hunda dadarbataa rabu. Maaliif nama jiilchuudhaaf akka sabni kun jiiluuf uummanni Oromoo waan jiilu sana bira immoo darbee wanti uummata Oromoo irratti hin ta'in isuma anaafati waggaa 8 kana keessatti anaaf atiyyuu beeknu wanta ta'a ture gocha suukanneessaa meeqa kan ta'a ture waanuma atiis ani hin beeku eenyuyyuu wanta dhokataan taane waan baay'eetu jira. Waan nama gaddisiisu wanti haati Oromoo ta'een beekne sirnoota darban keessatti iyyuu ta'een beekne wanta anaafati beeknu waan baay'eetu jira. Kuni garuu uummata Oromoo duubatti deebisuu hin dandeenye. Daraniyyuu
onnachiisee kaase. Sana caalmaayyuu daranii onnachiisee kaaserraan kana saba kana kan isaan yaadaniif akka isaan yaadanii fi istiraateejii isaan qabatanii deemanii fi akkaataa uummanni Oromootti deemaa jiru ejjennoo uummanni Oromoo qabutu harkatti warrukute. Amma isaan isa sana dhiisanii maalitti deebi'an? Achi as deebi'anii of tiksuu namni dhuunfaan lafa jirtu of tiksuutti garee maafiyaa 220 amma ijaaran kun isa sanaa fi bu'uura isa sanaati. Siigalee lafa istiraateejii kaayyeeffatanii deeman sana isa waan qabantu ture. Inni sun deemsisuu dinnaani dhaqee kokkee qabamanii annaani achi deebanii namni iyyuu magaalaa jiru keessatti lafa jiru keessatti gaangistara birriidhaan ijaarratee lafa Oromoo gurguranii ittiin machaanii kan isaan hojjetaa jiranii kufaatii amma isaan irra ga'uudhaaf jiru kana of baraaruudhaaf isaan tattaafataa jiranii. Kuni garuu of baraaruu kanaaf furmaatan ta'uu fi simaan jechuudha. Yaada bal'aa nuuf kaaftaniiti. Carraa kana uummata Oromoo biyya keessa jiru akkasumas biyyoota ormaa garaagaraa jiran akkasumas miseensota waraana bilisummaa Oromoo dirreerra jiraniif dhaamsa yoo qabaattan carraa simbilaadhaatii yaada gaagsaadha. Galatoomii dhaamsani akka uummata Oromoo qabutti nuti waraana bilisummaa Oromoo lubbuu qaalii takkitti qabnu dabarsinee uummata keenyaaf biyya keenyaaf laanneerra. Isinis immoo kana irratti waan isin irraa gamu dirqama isin irra jiru ba'uu qabdu jedhanii namni hidhatee loluu barbaadu taanaan carraan mooraa leenjii banaadha. Iftee leenjitee hidhattee biyya keef dhaabbachuun dirqama keetiin jedha. Dirqama Oromoo kee ba'uu qabda. Yaani wanta jedhu uummata Oromoo biyya keessa jiru ta'e biyya alaa jiru isa biyya keessa jiru waan jiru nuyi walumaan beekna walumaan iyyuu jirra isa biyya keessa uummata Oromoo biyyoota garaagaraa addunyaa kana keessa faca'anii biyya garaagaraa keessa jiranii wanti danda'amu yoo jiraate tokkummaan isaanii jabaa akka sibiilaa daran tokkummaan isaanii jabaachuudha. Saba tokkoometu lafa yaade qaba. Sabni tokkummaa qabu waan dhabe kamiyyuu isaayyuu deeffachuu danda'a. Inni biraayyuu waa'anii kamii isaayyuu yoo hafe tokkummaa sana irratti hojjetanii tokkummaa sana yoo qabaatanii inni biraa gaadha. Wanti tokkummaa caalu tokkoyyuu hin jiru. Ani uummata Oromoo biyya alaa biyya iddoota garaagaraa keessa jiraatanii isa biyya keessa jiru walumaan iyyuu jirra. Aarsaa ta'uuf gaddaas gammachuus waliin iyyuu qoddataa irra. Kan isa kanaa otoo hin taane warri biyya addunyaa kanarra iddoo garaagaraa jiran kana hin dhaamuuf tokkummaa qabaadha. Tokkummaa qabsaa'onni kaleessa nuyi Oromoo taanee baanee amantiidhaan gargar hin baanedhanii boolla tokkotti dhuman sana isuma erbuu shinniggaa sana sammuu isaanii keessa kaa'atanii yeroo kamiyyuu onnee isaanii keessa kaa'atanii tokkummaa isaanii akka jabeeffatanii yaada kallattii kanaan hiree kanaan dhaamuuf barbaada jaata. Guddaa kadhatanii jaallachaa. Bareeda gaa waa'ee iddoo nu dubbatame nagaa haamsananii fi uummata Oromoofis warroota sirna garboomfataa kana keessa jiranii waraana mootummaa milishaa bulchiinsa milishaatti basaasa warra ta'an cufa isaanii fi waan dhaamuu barbaadu. Barri waraana bilisummaa Oromoo ulaan isaa furmaata godhatee warra kaleessa raqa keessaa bahee gara ifaatti baasu uummata Oromoo baasuu barbaadu. Isaan faana akka hiriiraniif achi keessaa bahanii toora daandii haqaarra akka deemuu danda'anii carraa kanatti fayyadamanii akka keessaa bahanii gara waraana bilisummaa Oromootti akka deemanii jedhaan. Isattaan sun immoo uummata Oromoo keessaaf ala jiran akkasumas waraana bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa irra jiru cufa hundasaaf nimmoo nan injifannaa jedhan jedhaan. Yeroo qabdan irra aarsaa nuuf gootanii afgaa fi arraata biyyoolessa Oromiyaa waliin taasistaniif maqaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoota arraata biyyoolessa Oromiyaatiin guddaa galatoomaa isiniin jedha. Baay'ee galatoomaa ulfaadhaa yeroo keessan irraa nu godhanii asitti nu affeeruu keessanii fi maqaa uummata Oromoo bal'aa fi maqaa waraana bilisummaa Oromoo hundaan iyyuu ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuu barbaanna fayyaadha. Egaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoota arraata biyyoolessa Oromiyaa kabajamu turtiin miseensota waraana bilisummaa Oromoo itti aanaa abbaa birgeedii Nikularaa waliin taasifne kan hanga ammaa hordofaa turtanidha. Hanga xumura qophii keenyatti nu waliin waan turtaniif horaa bulaa deebanaa injifannoo uummata Oromoo.